Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota jaalatamtoota reediyoo Adamtuu bakka nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isinaa dhaqqabu jecha egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis qophiin sunis iyyaafannoo fi haala biyyoota adda addaatti ta'amaa jiru irratti dubbachuu barbaada. Egaan wanti jechuu barbaadu yeroo hedduu nuti dalagaan keenya yookaan hojiin kan koo rakkataa rakkoo keessaa baasuudha, namoota badanii iyyafachuudha, namoota mootuu akkasumas gadda adda addaa keessa jiran furmaata adda addaa barbaachuufidha. Egaan har'aallee furmaata tokko barbaaduu dhufee na waliin hin barbaadan jedheen abdii isinirra kaa'adha. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti reediyoo Adamtuu. Namoonni chaanaalii kiyyaa faarii taatan sabskiraayib gochuun maatii koo ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenna biyya Beeruut keessatti obboleettiin keenya tokko lubbuudhaan hin jirtiin ishiis Hinduuteen isis waan beekamu dideef maatii isiitii fi hiriyoota isiitirraa ergaan nu ga'ee jira. Sagalee fi bilbila nu kaa'anii jedhuni hadaraa keessan hundi keessanuu namni mucayyoo seensa taambinaalii kiyyaarratti argitan kun yoo biyya Beeruut keessatti argitan yoo jiraattes maatiin isii akka jiraachuu beekan, yoo duutes maatiin isii duutee jirtii jedhanii hirmii ofii akka baafatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Sagalee isii yookaan sagalee hiriyoonni isii daddabarsan kana dhageeffadhaatiniin ergasii deebineetiniin kan waliin haasofnu ta'a. Egaa obboloota kuwaan nama sagaleedhaan isin dubbisuu barbaade akkuma beektan obboleetti keenya kana warreen beektan isin jirtu warreen hin beekne isin jirtu jechuudha. Obboleettiin keenya tun tajaajiltuu waldaa keenya keessa turte Gannat Asqaalaa Maariyaam jedhamti. Maqaan ishii immoo kan maatii isheetti waaman Tigisti Girmaa jedhamti jechuudha. Annaa biyya Beeruut kana keessa jirti erga maatii isheetiif bilbiluu dhiiftee jeeshan guuttee jirti jechuudha. Obboleettiin keenya tun bakka ishee jirtu jiraattee ishee duutee ishee maatii ishee halkanii guyyaa bu'u jechuudha obboloota koo. Annaa obboleettiin keenya kun amma bakka isheen jirtu hin beeknu yeroo duraa tokko bakka duraan turte sanii birrii hin qabnu jennaan erga birrii hin qabanii kara biyya kiyyaatti nagansaa jetteen annaa jennaan amma tana ka'ee deemu jedhanii fuudhanii deeman jechuudha. Innaa yeroo sanii fuudhanii dallaalaa bira nageessan naan jette dallaalaa bira immoo geechanii dallaala sun fuutee bakka biraatti dabarsite ergasii maatiidhaaf isin daawwanne bilbila isheetti sirraa fudhatanii yeroo tokko jidduudhaan daawwatte bilbila narraa fudhatan jette ergasii daawwaltee hin beektu ji'a shan guuttee jirti bakka isheen jirtu hin beeknu sagalee isheettis dhabnee maatii ishee akkanii guyyaa bu'u dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Obboleettii keenya kana bakka jirtan hundumattis hundumti keessan iyyuu sheerii walii godhaatu adaraa keessan akka obboleettii keenya tana arginu warreen argitan immoo bilbila asirratti irratti barreeffame kan masmaraan kan gadii kan maatii isheetii kan olii immoo kan waasaap himuudhaan dubbisuu hin dandeechu isin jedha obboloota koo warreen Beeruut keessa jirtan adaraa keessan akka nu barbaadan obboleettii keenya isin jedha bakka jirtan guruuppii jirtan hundumatti sheerii walii godhaa adaraa keessan. Guruuppii jirtan irratti sheer godhaafi. Egaan akkuma dhageeffattan kanatti biyya Beeruut keessatti baddee maatiin ishii barbaadaa jiranii gara dallaalatitti dabarsanii dallaalli erga ji'a shanii ta'e hin argine jedhe Beeruut kana keessatti hin beeytanii rakkina baay'eetu jira. Rakkoo san keessa hin beeytan rakkoo baay'eetu jira. Amma fakkeenyaaf keessattuu waa'ee amma Beeruut keessatti dhoo'insi adda addaa uumame sanii wal qabatee shakkii guddaa keessa gala jechuudha. Maatiin Beeruutitti waan akkanaa ta'ame gaafa jedhamu ilmi koo eessa deemee yoo duute isii namni himuu qaba, yoo jiraattellee jiraatte isii beekuu qaba. Wanta asirratti beekamuu qabu jara kee dhala gaafuma dura rakkoon isinirra osoo hin gahin osoo rakkoon isinirra hin gahin yoo isinirra gahellee mootu ani bar kanaaf guruuppii adda addaa keessatti of argaa ijoolleedhaan wal hubadhaa wal beekaa isiniin jedha. Isii amma barbaadamtu kanarra kan cinqabaa jiru maatii ishiiti. Kan amma sammuun isii cinqamaa jiru maatiidha. Isii waan taate yoo jiraatte taa'aa jirti, yoo duute immoo biyya ofiitti boqottee taa'aa jirti. Isaa sanii miti. Maatiin immoo kan waan taate isii hin beekne duute jedhanii hin sabbarre hin jirti jedhaniitiin isii sanuuyyuu argatanii hin dandeenye jechuudha. Sammuun isaanii yeroo hunda dhiphaadhaa jechuudha. Yaa uummata keenya laala gorsa walii dhaga'uun gaariidha. Ani eenyumaa yaa ta'u ilma namaa kana hundaa gorsuu barbaada. Yoo nama badaan dhufe ani bee fakkeenya laala koomentii jalatti nama arrabsu onneetu qaf maaliif onneetu qaf
injifachuudhaaf bakka nama sammuu hadheen jira. Inni waraana illee yoo natti deeman jaalalan kennaaf maaliif homaan irraan buusu waraana inni natti fide sun waan ta'eef jaalalatu caala. So jaalala walii osoo jirtan waliif qabaadha. Gaafa duuta waliif bo'uu miti. Gisee jirtan jaalala waliif qabaatanii jaalala waliif qabdan san immoo akkamitti argaggattanii yeroodhaan gara yerootti wal hubattan. Ati eessa jirtaa oolmaan kee maal fakkaataa wal hubatuun baay'ee gaariidha. Baay'ee sababa amma dura beeruutu irraa natti bilbilamee nama ijoollee wayii na gaafatanii ijoollee lakkoofsa siin qaba ture lakkoofsa bilbilee yoo gaafadhu wal hubannoo jechuun akkasii nagaa qaba lakkeenii hojiitu biizii na godhe kanaaf irraa badee naan jedha. Akkatti bifa kana wal hubatu jechuun rakkoon sirra hin gahu yoo rakkoon sirra ga'ellee adireesii walittiin wal barbaaduu hin danda'amaa jechuudha. Garuu ati yoo namarraa fageenya qabaattee ji'uma shanitti ji'a jaatti maatii kee dubbisaa ji'a lama sadiitti tonnoo jette rakkoodha. Gisee akkatti baddu kana maatii kee cinkita jechuudha. Biyya Beerut keessattuu biyya baay'ee rakkistuudha. Biyyummaan Arabaa kun hunduu akkasuma rakkoon jiraatu baatuyyuu maatirraa turuu dhabuudha. Maatirraa yoo turteeyyuu biyaansi guruppii wayii keessatti yeroo hedduu argamuu qabda. Guruppii amantii ta'ee, guruppii sabboonummaa ta'ee, guruppii bashannanaa ta'ee bakka itti yeroo itti wal hordoftan wayii qabaachuun gaariidha. Namni guruppii wayii keessa hin jirre faayidaan qabu. Yoo guruppii wayii san keessa jiraatte ebaluun tokko eessa deeme siin jedhan ebaluun takka eessa dhayite siin jedhanii ni barbaadamta jechuudha. Yoo ati garuu kophama kee ofooftee janajjanaa qofa ariitee jette eenyu quba si qaba kasi janajjanu sun yoo ati badde bakka gara si barbaaduun qabu. Maaliif mumkin namaa waliin barsiifne ta'a. Ana fakkeenyaaf yeroo fagoo dura waa janajjanee ture osoo janajjanu as buutee sii dhabe. Na amma dura lakkoofsa goddanyaa sii fudhanne ka fira sii fudhanne ka hiriyaa sii ka waa tokko sii fudhanne sii badde anillee dhabe jechuudha bakka homaa gochuu hin dandeenye. Waan ajaa'ibaa waan akkanaa kanatu jira jechuudha. Kanaaf namni namarraa fagaatu kisaaraa akkanaa kanaaf ifa ta'eetiin gallatsama jechuudha. Amma dura hojiin baay'ata jennaaniin dallaala fuutee dallaalatti fiddeeman madaam jechuudha birrii dhoorgattee waan jetteef cinqii biraan goone dallaalatti kennite dallaalli si gurgurata. Biyya ormaa kana keessatti waa hedduu jira. Kalee namarraa gurguratan ila kalee dallaalli waa si godhuu dhabe kalee sirraa gurgurata. Yoo waan si godhu dhabe immoo mallaqa guddaarraa nyaatee madaamotarraa mana madaamsi fidee ati tola hojjettaa damooza keessan nyaata mansuul ana jedhaan anatu itti gaafatamaadhaa jedhee ni nyaata jechuudha. Biyya hedduutti akkasi. Amma biyya akka Liibiyaa biyya akka Suudaanii kanatti wanni baay'atu hojii si galchanii ati natsaa hojjettaa damooza kan nyaattu isa. Bittaa gurgurtaa ilmi namaa addunyaa kanarraa jira jechuudha. So bittaa gurgurtaa kanarraa fagaachuuf walitti dhufeenyi isin namaa walitti qabdan baay'ee barbaachisaadha. Immoo jaalala qabaadha. Ani biyya ormaa kana keessatti jettanii gaafa akka hoolatti wal nyaattan na aarsa beekta. Dhugaa rabbiititti siyaasa feetallee qabaadhu. Anamma siyaasa biraa qabaatte maal fi jibbaate siyaasni kee dantaa keeti namummaan kee garuu natti tola bakka nama yoo taate jiraadhu. Ana maal na galche abbaa feete deeggari barbaaddu bineessa deeggari yoo naa jette. Haqa dhoysitu sana ni sirratti illee argu. Nama ta'uu kee waan beekuuf homaayyuu si gochuu hin danda'u. Beekamaadha amma siyaasa keessatti hayniin daba gara hedduun keessattuu yoo mootummaa ta'an hayni nama harkaa bada. Maaliif bada? Yookaan uummata waan ati barbaaddu uummata hin taane yookaan immoo uummatatu waan ati barbaadduuf hin taane jechuudha. Wal dhiibban mootummaaf hawaasa jidduutti hin dhabamu yeroo kamiyyuu. Haa ta'uti gogaa akkatti dhiiban kun baay'ee rakkinnaadha. Ansun dantaa keessanii hawwanni isiniin jedheef keessattuu warri kaayyoodhaaf manaa baatan kaayyoo keessan qofa uffadha. Jibba adda addaa, arraba adda addaa, koomentii namaa jala deemtanii arraba noofina. Koomentii yoo barbaadde yaada gaarii kennadhu yoo yaadni susiin taane bifuma qeeqatiin argite wal qeequun baay'ee bareedaadha. Ati reedii waan akkasii maal akkana wanama birallee yoo ta'e ati ebalu maaliif waan akkanaan sirreeffanne kana jedhii barreessiif inni si arrabsu barbaadu adiis garuu arraba ilmoo akkana ilma haadha akkana akka nama haadha mana hin qabne arrabni fofokkataan tokko hin deemamaa jechuudha miidiyaa kanarratti annarra ga'ee osoo hin taane waan argurraa dubbadha suni gowwummaadha malee faayidaa tokkos nama hundaafiyyuu hin qabu anaafis siifis eenyumaafiyyuu arrabni faayidaa tokko hin qabu miiniingilesiidha jechuudha ilmi namaa kan jiraatuuf addunyaa kanarra waanuma muraasa fi umrii muraasa jiraatta jechuudha umrii duniyaa tanarra waggaa 40-50 jiraachuu jechuudha waan fooqiin biyya arabaatuun takkatti meeqa jiraattu nuti hin jiraannu kanaaf jennee wal finna. Innaa asumaadhuma irratti obboleessa keenya tokko Kuwait irratti du'ee amrii ta'e Kamaal jedhama rabbi isaaf haa araaramu jireenya fooyyeffachuuf biyyaa ba'ee garuu jireenyi biyya ormaa kunillee tasatti nama fudhata waan ta'eef rabbiin isaaf haa araaramu baay'een tokko gaddee nama dargaggeessaa nama sabboonadha amrii ta'e yookaan ni du'ee jechuudha rabbiin isaaf haa araaramu araarama dhuunfaa kiyyaa kadhadheefii jira. Egaan daawwattoota keenya waan irraaf qabadhee kanuu fakkaata waan waliin turtaniif galatooma
Fayyaanaa ta'a isin jaaladha isin kabaja namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kootaa fayyaa ta'a.